Rajaalalatu dadhabbii koo waggaa jaha nyaatee jetti shamarreen lammii Itoophiyaa Saawudii jirtu tokko aduu bariituu fi dhiitu osoo hin argin manni itti cufamuun mana namaatti qacaramtee hojjechaa turte jireenya mo'achuuf hiyyummaa keessaa ba'uuf waggoota jaha oliif hojjette waan qusatte qabattee biyya galuuf yeroo qophiitti jirtutti tokko qilleensarraan karaa miidiyaa hawaasaa ishee bare anatu siif du'a jedhee tasa dadhabbii ishee hundaa dhadhaa abidda buute jalaa taasise shaashee jedhamti dhalattuu godina Shawaa Lixaa aanaa Baakkoo Tibbeeti bilbilaan dubbiseera. Nama obboleettii isheetu jechuudha obboleettii maniitii ani biraa hojjedhu sana waggaa 30 ciistee sirriirraa naafadha. Bakka wanta hundumaa sagaraan achumattidha wanti achumattidha. Ani immoo gaa moodesii sanaa fuudhetaniini yeroon itti gaggatu waggaa hamma kana waggaa 4 qulqulluun achiini dalagaa ture birrii 7 jechuudha. Maayyuu damoosa kooyyuu seeraan naaf hin kennan. Irraatii baqqaasa booddee bakka jijjiirradhee nama birrii 9 hin jammare beekta. Hojjedheetaniin isa booddee ammas birrii 9 sana yeroon hojjedhus manni qulfiidha. Sa'aatii 24 itoo ibsaan na qabatees itoo lubbuun koo ba'ee sinnam tokko na argu hin jiru manni qulfiidha. Sa'aatii 24 waggaa 2 hojjedheechi keessammoo jechuudha birrii 9 jechuudha. Yaada Saawudii jechuudha. Gaafa mana warra ishee wajjin jiraate bichaa na fudhattee deemti. Isa booda achiitiin an hojjedhee manatti deebi'a. Gibbii iyyuu hundaa'u gibbii arguu hin danda'u. Aduu dhiiteessaaf barii teessaayyuu arguu ni danda'u. Maskootii dirrasii akkatti baneen qilleensa fudhadhu hin qabu. Yeroo no'aa bakka baay'ee miidhama. Maallaqa kana walitti qabataa turte dadhabbii guddaa booda gara biyyaatti galuuf yaaddeeti moo karoorfattee dadhabbiiwwan kanneen keessa kan hojjetaa turte? Nama biyyattiin jaalladhee dhufeetan qabaa biyyatti galeetaniini jireenya dhaabbadha jedheetaniin damoosa kana hunduma isaa dadhabbiidhaan walitti qabadheetaniini dhangala'een karoorse. Silkii majaraa irratti waliitii bilbillaa nama sana jiniin jechuudha nama biyyatti jaalladhee dhufe silkii jara anaatu bilbilluuti isa booda qaxaroo walii qabnee isa dhufu keessan fayyadee saantiba kan akka walitti qabadheettini hojjedheetti dabaladheen fudhadhee gala jedheen murteeffadhee jira. Silkii nangala jedheen bitadhee jechuudha. Nangala gaafa jedhee murteeffa'ee birrii kan walitti qabadhu immoo silkii naa bitaa yeroo sossobadhee silkii kana biteen dhimmoo banadhee gaafa dhimmoo banuu obboleessa isaa akka carraa irratti hin arge dhimmoo kanarratti jechuudha. Inni durumaa silkii koo namarraa fudhattee seefii godhatee qabaa biyyaatii jechuudha. Namatti duraan jaallatte sana wal dhiistan immoo akkamittiin gara kanatti dhufte? Obboleessi isaa sun gaafa ofeenatti dubbatu nama qabaan jedheen gaafa dubbadhuuti nama akkam jedhamu qabdaa nama eessaati abbaa isaa beekuu hin danda'u nama biyyaa taanaan naan jedhee na qorqoreennan ittiin dubba'e. Badu jedhee maqaa isaa gaafa itti dubba'uuti ani beeka koo inni fuudheetu qabaa wallaggaadhaa fuudheetu dhiisee dhufe asii immoo fuudheetu ijoollee 2 qabaa naan jedhe garuu mucaan sun immoo hamma irraattiyyuu waan fuudhee hin qabu jechuudha. Tajaajila obboleessi koo nama tokko baree hin beeku dubartii tokko bira ga'ee hin beeku naan jedhee kanaafiyyuu immoo namni kun immoo fuudheedhaati immoo achi keessa amma kana dadhabdee akkamitti nama fuudheetti deebiteetu heerumta naan jedhee achi booddee bakka nan aaree bakka aarii hiyyummaas nan qabaa haati koo hiyyummaatti narraa duute abbaan koos narraati du'ee obbolaan koos narraati dhumanii achi aariidhaan dhufee ani dafeetaniin aareetanii bakka gurbaa kana keessa galeen jaalala isaa keessa jechuudha. Gaafa keessa galu an nama waaqayyooti saantiba keessi harkaa fuudhee nyaadhu saantiba walitti qabattee qabda yoo ta'e lafa nan bitaa lafa argeera naan jedhee natti bilbilechi booda. Achi maal goote maallaqa keetti ergite? Maallaqa kootti ergee achi booddee nuu bitti jedhee lafa bitee jedhee lafa bitee ka'ee immoo mootummaan irraa fudhate naan jedhee na goyyomse jechuudha. Mootummaan akkamitti irraa fudhataa yeroon jedhutti mootummaan ikkoo nama hundumaarraa warra fooqee qabuyyuu fudhate kun immoo lafa duwwaa waan ta'eef fudhate naan jedhee na goyyomse. Daganaa ammoo mootummaan adeemsee lafti deebi'eera haaxirii isaa irratti ijaaru birrii dabalii erginaan jedhee birrii na harka jiru irratti damoosa kootti liqeeffadheen jaarsa harkaatii jechuudha. Yaricha iddoo manni qulfiin natti qollofamu sanan jira jechuudha yeroo sabare shibootiin hin ijaaraa haaxirii isaa akka mootummaan sun deebiseen fudhanne naan jedhee birrii na harka jiru hundumaa sassaabetanii liqeeffadheen guutee gaafan ergu sanbata isaa argeen dafinoo isaa ganama yeroon dawwalee si bira ga'e immoo hin geenye jedhee yeroon dawwalee ilaala jiru inni bilookii na godhee ba'eera bakka. Dafinoo isaa akkasitti bilookii isaa argeen akkatti maraachaa oolee sammuun koo darbee kubsadhee iyyuu bakka. Yeroo bilookii na godhe naaf hin beeku bakka dubbachuu hin danda'u midhaan hin nyaadhu sadii qulqulluuni ganama mana marfee nan deemaa marfee isaa waraanadhe na dhufa guyyaa deemeen gulukoosii fudhadhaa sa'aatii 10 deemeen marfee waraanadhaa manni ani jiru mana halagaati malee mana haadha koo abbaa koo miti dirqama hojjechuu nan qaba sa'aatii 2 irratti dhaqeetaniini gulukoosii sanaan 2 fudhadhetanii achi deebeen dhufa midhaan na nyaachisu ji'a 3 jechuudha dubbachuu hin danda'u jechuudha. Yoo nan dubbadha jiree afaan koo na xaxamaa fuudhi koo na keessan jiru dafeen aara.